odeeffannoo keenya irraatiin ambaasaaddarri Raashiyaa yeroo kanatti walta'iinsi Itoophiyaa fi Raashiyaa murteessaa ta'uu cimsanii dubbachuu, Xaaliyaan lammiilee Itoophiyaa ogummaa hojiitiin akka fudhattu beeksisuu, bara kana oomisha alaa galuu kan biyyaatiin bakka buufamerraa bu'aan doolaara biliyoona 1 ol argamuu, gamtaan IGAD fi ECOWAS hojiiwwan misoomaa adda addaa jalqabuu isaanii irraa waan qopheeffanne qabna. Amma gara bal'ina odeeffannoo keenyaattiin isin dabarsa. Pirezidaantiin ECOWAS tattaaffii nagaa fi misoomaa Itoophiyaaf deeggarsa irra deebiin mirkaneessanii jiru. Pirezidaantiin Koomishinii ECOWAS Dr. Omar Aliyyuu Turee Itoophiyaan nagaa tasgabbii fi misooma dagaagsuuf tattaaffii itti fufinsa taasiftu deeggarsa taasisuu irra deebi'anii ibsanii jiru. Dr. Turee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa milkaa'inaan xumuramuu fi fooyya'insa bulchiinsa liqaa dabalatee bu'aa bayii Itoophiyaa galateeffatanii jiru. Dr. Turee walta'iinsa naannoo fi biyyoota ollaa waliin marii banaa taasisuun wal danda'uu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatanii jiru. Itoophiyaan wal danda'uu fi tumsa naannoo guddisuuf kutannoo qabdu irra deebiin mirkaneessanii jiru. Ambaasaaddarri Raashiyaa walta'iinsa Itoophiyaa fi Raashiyaa barbaachisummaan isaa olaanaa ta'uu dubbatanii jiru. Barbaachisummaa waljijjiirraa aadaa tumsa namoomaa fi walta'iinsa dinagdee Itoophiyaa fi Raashiyaa jidduu jiru hubachiisanii jiru. Dabalataanis walta'iinsa aadaa fi dinagdeetiin uummata lamaan jidduutti walitti dhufeenya cimaa ijaaruun barbaachisaa ta'uu ibsuun tattaaffiin akkanaa nagaa, walhubannoo fi tumsa waliinii guddisuu akka danda'u dubbatanii jiru. Sagantaan kun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu fi carraa qormaata waliinii furu qorachuuf waltajjii guddaa akka ta'e ibsanii jiru. IGAD fayyaa barnootaa fi aangomsuu dubartootaa guddisuuf inisheetiivii daangaa qaxxaamuraa Mooyyaaleetti jalqabee jira. Daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa Mooyyaaleetti IGAD dhimmoota ijoo fayyaa barnootaa fi deeggarsa dubartootaa daldaltoota alseerummaa irratti xiyyeeffachuuf gareewwan hojii teeknikaa daangaa qaxxaamuraa eegaluu isaa beeksisee jira. Inspeekshiniin kun karaa GIZ ministeera tumsa dinagdee fi misooma federaalaa Jarmaniin kan deeggaramu yoo ta'u, tumsa Keeniyaa fi Itoophiyaa cimsuuf kan akeekedha. Xiyyeeffannaan kun qormaata waliinii furuu, fayyaa hawaasaa fooyyessuu, carraa barnootaa babal'isuu fi dubartoota naannoo daangaa jiran dinagdeen humneessuudha. Oomisha alarraa galuu kan biyya keessaatiin bakka buusuun kurmaana tokkotti baasiin doolaara biliyoona 1 ol baraaramuu ibsamee jira. Ji'oottan 3 darbanitti oomishaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuun baasiin sharafa alaa doolaarri biliyoona 1 ol baraaramuu ministeerri karooraa fi misoomaa beeksisee jira. Fitsum Asaffaa ministeera karooraa fi misooma Itoophiyaa kurmaana jalqabaa bara baajata 2018 indastiriiwwan oomishaa 37 gara oomishaatti galuu isaanii ibsuudhaan bu'aa qabeessummaan paarkiiwwan industirii agiroo piroosesingii jabaachaa dhufuu eeranii jiran. Paarkiiwwan kanneen keessatti yuuniyenoota 6 fi waldaalee hojii gamtaa 67 dabalatee abbootii warraa 200,000 fi 72,000 fi 635 walitti hidhame 9 ta'ee uumuu ibsanii jiru. Baatiiwwan 3 darbanitti warshaaleen 10 hojii eegaluus himuun paarkiiwwan industirii agiroo piroosesing keessatti warshaaleen dabalataa 31 yeroo dhiyootti gara hojiitti galuuf qophii xumuruu dubbatanii jiru. Paarkiiwwan industirii irraa galiin doolaara miliyoona 47 fi 1700 kan argame yoo ta'u, carraa hojii uumuunis bu'aa fooyya'aan galmaa'uu ibsanii jiru. Baatiiwwan 3 darbanitti oomishaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuuf hojiiwwan hojjetameen baasii sharafa alaa doolaarri biliyoona 1 ol baraaramuu ibsanii jiru. Sosochii Itoophiyaan haa oomishtuun dandeettii oomishtummaa indastiriiwwan guddisuu fi carraa hojii uumuu irratti bu'aa qabatamaan argamuu eeranii jiru. Lammiilee biyyattii 800,000 oliif carraa hojii biyya alaa uumuuf hojjechaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Ministeerri hojjetaa fi ogummaa bara baajataa 2018 lammiilee biyyattii 800,000 oliif carraa hojii biyya alaa uumuuf hojjechaa jiraachuu beeksisee jira.
Ministeerri Koominikeeshinii fi Hariiroo Qunnamtii Hawaasaa obbo Abbabaa Alamuu akka ibsanitti lammiilee fayyadamaa taasisuuf carraa hojii biyya alaa irratti xiyyeeffachuun kabajaa mirgaa fi nageenya lammiilee mirkaneessuuf tattaafachaa jiraachuu ibsee jira. Dabalataanis carraan hojii biyya alaa yeroo gara yerootti guddachaa akka jiru ibsuun bara 2014 dura lammiilee 40,000 qofaaf carraan hojii akka uumamee ture ibsuun bara 2017tti lammiilee 503 olitti guddachuu ibsuun bara baajataa 2018tti immoo hanga kurmaana jalqabaatti lammiilee 136 ol carraa hojii uumuun fayyadamoo taasisuu ministeerichi ifa godhee jira. Itti dabaluunis sirni ammayyaa teekinooloojii irratti hundaa'e kan adeemsa hojii biyyoota alaa mirkaneessuuf itti fayyadaman waliin wal qabatee rakkinaa fi baasii dhabamsiisuuf hojjechaa jiraachuus himanii jiru. Dabalataanis mirgaa fi nageenya lammiilee karaa imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota itti imalan keessatti mirkaneessuu sirni diriiree hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Hanga ammatti biyyoota akka Kuwait, Liibaanos, Saudi Arabiyaa, Dantaa Emireetota Arabaa, Joordaanii fi Qatar waliin waliigalteewwan mallatta'anii hojiirra kan oolan yoo ta'u, baay'ina biyyoota itti imalanii babal'isuuf hojjetamaa jiraachuus eeranii jiru. Fuulduratti gosoota ogummaa adda addaa babal'isuuf hojjechaa akka jiran hubachiisuun yeroo ammaa hojiileen akka mana qulqulleessuu, kunuunsa maatii fi konkolaachisaa faan hojii irra oolaa jiraachuu himan. Xaaliyaan hojjettoota Itoophiyaa ogummaa qabanii fi kanneen walakkaa ogummaa qaban Itoophiyaa irraa fudhachuuf qophii tahuu miidiyaan gabaasee jira. Ilaan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media odeeffannoon keenya kan har'aaf walitti qindeeffanne kanuma kan isin waliin ture Hundee Walaabuutii hanga sagantaa birootiin walitti deebinu turtii gaarii.